Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun guyyaa darbee boqonnaa torbaffaa ture waliin eegallee kan turre. Jireenya gamtaa kiristaanotaa naannoo keenya wajjirraan haala kamiitiin jiraachuu qabna kan jedhu ture kan eegalle. Barumsa kana egaa kutaa tokkoffaa isaarratti akkuma yaadannu jireenya kiristaanonni naannoo keenya wajjirraan namoota amantaadhaan nuun fakkaanne wajjirraan haala kamiitiin jiraachuu qabna kan jedhu. Dhuguma kitaabni qulqulluun namoota hundumaa wajjirraan yoo isiniif danda'ame nagaadhaan jiraadha akkuma inni jedhu. Kana raawwachuu akka qabnuudha jalqaba kan ilaalle. Jireenya kana keessatti immoo yeroo hundumaa namummaadhaaf dursa kennuun darbee immoo dubbii gooftaa keenyaa ifti keessan nama hundumaa duratti kan ife haa ta'u kan jedhus raawwachuudhaaf jireenya gaarii kiristaanummaa keenyaan namoota hundumaa wajjirraan fakkeenyummaa gaariidhaan jiraachuu qabnuudha kan ilaalle. Gammachuu ofii akka namoonni biroonis akka gammadaniidhaaf wanta gochuun qabamu. Nyaatas dhugaatis wanta danda'an hundumaa raawwachuudhaan namoota hundumaa wajjin gammachuudhaan jiraachuu. Gammachuu namoota biroo immoo akka ofiitti ilaaluu gargaaruu bakka adda addaatti gadda irrattis akkuma kana gadda namoota akka mataatti ofitti taasifachuudhaan wajjirraan argamuu wajjirraan hirmaachuu kan jedhan kana ilaallee turre. Guyyaa har'aa immoo kutaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'u gahee kiristaana tokko akka biyyaaf akka naannootti kan jedhudha kan wajjirraan barannu. Waaqayyo Abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kiristaanni tokko jireenya biyya lafaa kanarratti dhaloota lama qaba. Walumaa galatti gaafa ilaallu nam tokko dhaloota sadii qaba. Inni isa kana osoo hin taane kan biraan dhalannaa sadii qaba. Garaa harmee ofii keessaa dhalachuu gadameessa namarraa jechuudha abbaa haadharraa mana kiristaanaarraa kan sadeeffaa immoo lafarraa du'aa ka'umsa jechuudha. Asitti garuu kan ilaallu biyya lafaarratti kan jedhu kun kiristaanni tokko biyya lafaarratti dhalannaa lama qaba. Dhalannaan kun kan jalqabaa kan maatii ofiirraa abbaa haadha keenyarraa kan dhalannu kan lammaffaa immoo mana kiristaanaarraa cuubbaadhaan mucummaa sillaasee kan argannu jechuudha. Bishaaniif hafuura qulqulluudhaa kan dhalannu inni kun dhaloota lammaffaati. Kanarraa ka'uudhaan egaa kiristaanni tokko jireenya foonii fi jireenya hafuuraa qabaa jenna. Jireenyi kun lamaan immoo adda kan ba'anii fi kan walitti hin dhiyaanne osoo hin taane jireenya nama tokko keessatti kan argamanidha. Namni tokko jireenya guyyaa har'aa jiraatu keessatti kana qabna jechuudha. Keessumattuu kiristaanota yoo taane kiristaanummaa keessatti isaan kana lamaan qabna jechuudha. Takka jireenya kan karaa foonummaa kan dhalanne kan lammaffaa immoo karaa hafuurummaa kan dhalanne jireenya kana lamaan kan jiraannudha jechuudha. Jireenyi kiristaanii tokko naannoon itti dhalateedhaa fi biyya inni keessatti dhalate wajjirraan isa dhugaadha baay'ee kan wal qabatedha. Matuma keenyarraa kaanee yoo ilaalle jireenyi keenya naannoo keenyaaf biyya keenya wajjiraan baay'ee kan walitti qabatudha. Kanaaf naannoo isaadhaaf biyya isaadhaaf gumaachi guddaan akka irraa eegamudha jechuudha kanaan kan hubannu. Kanaaf kiristaanii tokko kana yoo ta'e egaa ga'eensaa gumaacha inni biyyaaf taasisuu qabu naannoo isaadhaaf taasisuu qabu maal fakkaachuu qaba kan jedhudha kan barannu. Gumaacha kiristaanii tokko naannoo isaadhaaf akka taasisuudhaaf irraa eegamu
keessumattuu kana yeroo jennu gumaacha akkasii gumaacha naannoodhaaf taasifamu yeroo jennu mana ofii akkasumas immoo naannoo keessa jiraatu keessatti darbees immoo bakka hojiitti hojii gaarii isarraa eegamu kan haammatudha isaan kun jireenya kiristaanii tokko naannoo isaadhaaf akka inni taasifirraa eegamu isaan kan hundumaachuudha mana isaadhaaf naannoo keessa jiraatu keessatti bakka hojiittis hojiiwwan gaarii isarraa eegamu kan haammatudha fakkeenyaaf namoota naannoo sana jiraatan jaalalaan gargaaru wanta hundumaadhaan jechuudha beekumsaan qabeenyaadhaan humnaan kan hundumaadhaan gargaaru kabaja kennuu jechuudha namoota soddan koodiin umuriidhaanis kan caalan kan gadi isaa ta'u nama hundumaadhaaf kabaja kennuu warreen biroodhaaf fakkeenya ta'u keessumattuu kanneen dudduuba dhufaniidhaaf karaa gaarii kaawwachuudha wanta guyyaa har'aa hojjetudha naannoo hojjetudha warreen dudduubaan dhufanis ijoolleen kan hordofan waan ta'eedhaaf keessumattuu fakkeenyummaan kun amantaas hin barbaadu wanta biraas nama biraa wajjiraan wal fokkaachuun barbaadu naannootti jiraatu keessatti nam tokko maal ta'uu qaba fakkeenya gaarii ta'uu qaba annaa isaan kun naannoo sana kan haammatan hundumtuu gumaacha kiristaanii tokko naannoo isaadhaaf taasisuudha jechuudha naannoo sana oomisha isaa ta'u kunuunsuus haa ta'u kunuunsaas yoo ta'e naannoo fi ba'anii wajjiraan kunuunsuun wajjiraan jiraachuun jaalalaan wantoota naannoo keessatti argaman hundumaa tokkummaadhaan wal gargaaruudhaan kanneen taasifaman kun hundumtuu naannoo gumaacha kiristaanii tokko naannoo isaadhaaf taasisu jedhamanii kan ibsamanidha. Dhimmoota walii kan ta'an rakkinaaf gaddarratti hirmaachuu tokkummaadhaa fi jaalalli jiraatotaas keessumattuu naannoo sanatti kan argaman tokkummaan isaanii jaalalli isaanii akka cimu taasisuun kiristaana tokko irraatu ni eegama. Isaan kun salphaadhumatti gumaacha naannoo jennee kaasuu dandeenya. Gumaachi kiristaanii tokko akka biyyaatti taasisuu yookiin immoo irraa eegamu yeroo jennu immoo gumaacha biyyaaf taasifamu kan ibsudha inni kun immoo egaan naannoodhaaf biyya adda addaadhaan naannoon bakka xiqqoo ta'uu dandeessi biyyi garuu akka guutummaattidha akka guutummaa biyya ofiitti kiristaanni gumaacha taasisuu irraatu eegama keessumattuu ogummaa isaadhaan qorannoo adda addaa taasisuudhaan rakkoo biyya tokko furu ogummaa qabu tokkoon fakkeenyaaf haa jennu dhukkubni tokko biyyatti yookiin sana biqiltoota jiran namni ogummaa kanaa qabu barbaaduudhaan kana rakkoo akkasii furu darbees akka wanti xiqqoo jiran hundumaa firuun isaan kun haala kanatti ibsamu darbees immoo jaalalliif tokkummaan biyyaa akka cimuudhaaf hojjechuu biyya ofiidhaaf fakkeenya ta'uu biyya ofiidhaaf mallattoo ta'uu biyya ofiidhaaf wanta gaarii ta'e hundumaa raawwachuu isaan kun hundumtuu gumaacha kiristaanii tokko biyya isaadhaaf qabu argisiisachuudha yeroo kana namni isaa ta'u kiristaanii tokkos namni barbaadachuu kooti biyya isaa kan jaallatu kan inni ibsamu jechuudha biyyaaf yeroo dalaganidha biyya ofii jaallachuun immoo dirqama kiristaanummaati hojiiwwan guddina biyyaadhaaf barbaachisan keessatti hirmaachuu darbees immoo poolitikaa keessatti hirmaachuudhaan biyya ofiidhaaf waan gaarii gumaachuu isaan kun akka biyyaatti kan yaadamanidha namoonni baay'een poolitikaa keessa seenuun kan amantaa hojiiraan kan wanta wal fakkeessu wanta wal faallessu fakkaata garuu akkas miti poolitika jechuun matumti isaa biyya ofiidhaaf wanta gaarii dalaguudhaaf seenuudha malee wanta biraa miti tarii hammina hamaa kan ta'u achi keessa erga galanii booda wantoota namichi raawwatudha malee achi keessa seenuu miti namoonni gurguddoon biyya kanneen gaggeessan kiristaanummaatti kanneen beekaman ikkoo baay'oon inni jiru abbootii keessaa yoo fudhanne kan akka daawit yoo ilaalle daawit nama waaqayyoo kalaphee waaqayyoodha darbees immoo biyya gaggeessaa ture solomoon yoo fudhanne solomoon akkuma kanaati Musee yoo fudhanne Museen saboota gaggeessaa tureera annaa kana keessa seenuudhaan biyya ofiidhaaf wanta gaarii hojjechuu dhugaadha namni haala kanaatiin barumsa kiristaanummaa keessa darbe yeroo inni deemee biyya gaggeessu biyyillee nagaa ni argata jechuudha annaa wantoonni hojiiwwan akkasii kun hundumtuu gumaacha kiristaanii tokko wanta sarraa eegamu hundumaadhaan biyya isaadhaaf taasisuu qabu kan hammatudha jechuudha qabxiin taansilaan ilaallu immoo qabeenyaaf kiristaanummaadha qabeenya egaan kiristaanummaa keessatti qabeenyi haala kamiitiin kiristaanonni hoo qabeenya hojjetan haala kamiitiidha jireenya isaanii gaggeessuu kan qabu kan jedhu asitti ilaalla qabeenya jechuun maal jechuudha yoo jenne waan nam tokko lafa kanatti jireenya foon isaadhaaf itti fayyadamudha qabeenyaa kanneen jedhaman mana ta'uu danda'a konkolaataa ta'uu danda'a qarshii ta'uu danda'a lafa kaawwame ta'uu danda'a darbee oomisha adda addaa ta'uu danda'a walumaa galatti wanta namni itti fayyadamu jechuudha isaan kun jireenya foonii qofaaf kan oolanidha jireenya foonii qofaaf kan oolanii fi namni yeroo du'u garuu dhiisee kan deemudha dhiisee kan deemu
waaqayyo irraa kan kennaman waaqayyo immoo namni kun hanganni lafa kana jiraatutti akka itti fayyadamuudhaaf kan isaaf kenne yeroo inni du'u immoo namni biraatti darbee kan dhaalu inni dhaale gaafa du'us immoo namni biraa naaf ta'a jechuudhaan dhaabatee kan dhaalu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuudhaaf guyyaa yeroo ammaa namni lubbuun jirutti itti fayyadamuuf akka isaaf kenname kennaa waaqayyooti jechuudha. Innaa kiristaanummaa keessatti dhuguma qabeenyaan kennaa waaqayyo ta'uusaa darbee immoo qabeenyaan nama wajjiraan akka hin deemne beekuun qabeenyaa kana deemanii akka dhiisanii akka deeman booda namni biraa immoo kan kooti jedhee akka inni dhufee dhaabbatee fudhatu kana beekuun baay'eetti barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu yommuu dubbisnu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 19tti barreeffamee kan jiru lakkoofsa 16 kaasnee 24 seenaa sooressa tokkodhaaf gooftaa keenya dubbisaa wajjiraan taasisanii kan argannu ni dhufe gara gooftaa keenyaa yaa barsiisaa chairman hoy yaa barsiisaa mootummaa waaqayyoo galuudhaaf argachuudhaaf maal gochuun narra jira jedheetu gaafata. Gooftaan keenya kana booda deebii gabaabduu deebiseef maal jedhe abboomota eeggachuudhaan deebise. Abboomota eegi maaliifidha kuni sababni isaa maaf gooftaan keenya akka jechuunsaa kiristaanummaa keessatti kaayyoon kiristaanotaa mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo kan jalqabaan kanadha. Namni abboomota waaqayyoo eeguu qaba. Maaliif amma barsaa gaafa jedhu gooftaa keenyaan wanta beeke waaqayyoon kan beeke waan ta'eef namni kun erga waaqayyoon beekee booda kan isarraa eeguu maala mootummaa waaqayyoo galuudhaaf hojiiwwan kiristaanummaa kanaa jechuudha. Abboomota eeggachuudhaan salphaatti deebiseef. Innaa gooftaan keenya qabeenyaa kee sooressadha bargeet sirriiba sooressadha. Qabeenyaa kee gatii gurgurii sooressa ta'uu hin qabdu hin jenne salphiseetuma abboomota eeggadeetu deebisee fi itti uffanadha. Innaa sooressi kun maal jettuufe abboomota hunda raawwadheera kan biraa kan naaf maal jechuudhaan gaafate. Innaa gooftaan keenya kana dhagayeetu egaan abboomota raawwachuun jalqaba sirriitti beekamuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf abboomota raawwadheera hundara usayyuu hunda jechuudhaan dubbate. Kana jechuun abboomonni akkuma bachaa turre bakka lamatti isaan qoodamanii jaalala waaqayyoodhaaf jaalala namaa kanneen jedhaman jechuudha. Innaa abboomota raawwadheera yeroo jedhu waaqayyoon laphee koo guutuudhaan lubbuu koo guutuutiin humna koo guutuudhaan nan jaalladha. Akkasumas hiriyaa koo akka mataa kootti nan jaalladha kan jedhu haala kanaatti walitti qabeedha namni kun kan inni dubbate. Kana booda gooftaan keenya abboomota eegeera jechuu isaatiin kana yoo dhagachaadha kan biraa wanta biraa dabalee fi maal jedheeni raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaadde raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaaddedha kun yoo barbaadde kan qabdu gurguriitu ana wajjin raambu jechuudhaan deebiseef. Innaa gooftaan keenya kan qabdu gurgurina wajjin raambu kan jedhe jalqaba abboomota eeguusaa erga gaafatee booda kana booda immoo deemee maal jedhe dirqama miti kun raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaadde immoo beqa fitsum kan jedhamu jechuudha. Ta'uu yoo barbaadde jechuudhaan kan inni itti hime. Innaa kana yeroo kana namni kun baay'ee gaddee ni gurraachee fuulli isaan jijjiirameetu gooftaa keenyaan dhiisee deeme. Inni haroo kana gooftaan keenya maal jedhee deebisee fiduu qabuu isaatiin dhugaan isiniin jedha. Sooressi mootummaa waaqayyoo galuun dhiphinadha. Irra deebi'ees isinan jedha irra deebi'e jechuudha. Kun baay'ee cimsuusaa kan agarsiisudha. Sooressi mootummaa waaqayyoo galuurra gaalli qaawwa ilmoo keessa ba'uutu yookiin darbuutu salphataa jechuudhaan dubbate jechuudha. Asirratti maadha kan agarru namni kun sooressi kun qabeenyaa isaa gadhiisuu wanta hin barbaanneedhaaf dhiisuu wanta hin barbaanneef qabeenyaas wanta jaallatuuf sanas qabatee asiis immoo salphina wanta barbaade garuu gooftaan keenya goonka guutuu yookiin immoo raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaadde kana taasise jechuudhaan deebiseefi. Akkuma jalqaba kaasnee gara qabeenyaatti yeroo deebisnu qabeenyaan akkuma kennaawwan biroo waaqayyoodhaatti kan namaaf kennamanidha. Qabeenyaawwan kana beekanii qajeelummaadhaaf akkasumas qulqullummaadhaaf hojiiwwan gaarii waaqayyo jaallatu ittiin raawwachuun immoo namarraatu eegama. Maaliif akkuma jalqaba kaase sana har'a qabeenyaa kana hojii gaarii yoo raawwatan hojiin gaarii sun nama ordofeetu amma mootummaa waaqayyootti nama wajjiraan deema. Har'a garuu qabeenyaa kana walitti qabanii kan taa'an yoo ta'e qabeenyaa asitti hafeetu namni immoo qofaasa gara waaqayyoo deemaa jechuudha. Innaa hojiiwwan gaarii ittiin raawwachuun akka qabnudha. Faallaa kanaa immoo qabeenyaa jaallachuun wanta hundumaa qabeenyaa keenyaan raawwachuu kan dandeenyu taasisnee kan yaadnu yoo ta'e garuu gara qabeenyaa waaqessuutti, gara qarshii waaqessuutti, gara mana akkasumas wantoota biroo gara waaqessuutti kan nama geessudha.
kun immoo baay'ee hamaa kan ta'e abboommii jalqaba bachaa kan turre ana malee waaqa biraa waaqessin kan jedhu wajjin kan faallessu isa dhugaadha waaqayyoorraas mootummaadhaas immoo mootummaa isaarraas immoo adda kan nama baasudha jechuudha. Kitaabni qulqulluun dubbateedha kana tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 10 yommuu dubbisnu maal jedha qulqulluun Phaawulos maallaqa jaallachuun hundee hammina hundumaati jechuun dubbata. Waaqayyoon kaaduu jalqabachuudha beeka. Jaallachuun akka waaqessu waan ta'eedhaaf maallaqa jaallachuun hundee hammina hundumaati. Baay'ooliin kan osoo hawwanii amantaa isaanii irraa dogongoranii gidiraa guddaatiin mataa isaanii waraananii jechuudhaan dubbatu. Kanaaf qabeenyaa qabaachuun wanta biraadha jaallachuudhaan sanatti abdii taasifachuun garuu wanta biraadha waliin argachuudha. Kanaaf qabeenyaan maal ta'uu isaa beekuu qabna. Waan gaarii lubbuu ofiidhaaf kan ittiin raawwatanidha malee waaqayyo irraatu kan adda nama baasu bakka waaqayyoo bu'ee kan waaqeffatamu ta'uun qabu jechuudha. Ta'uun qabu amma lafarra jiran qofaatti itti fayyadamu kan yeroo hundumaa yaadu kan waaqayyo ta'uu isaa beeku isa dhugaadha. Kan waaqayyoodha. Unkaan innaafuutiin namni nuti mataan keenya kan waaqayyooti. Guyyaa irraa akkoo wantoonni baay'een ni jiru nuti garuu kan hin yaadanne jechuudha. Dhuguma qabeenyaa sana kan eegu mataa keenyaan kan eegu waaqayyo ta'uu isaa namni hin beeku. Qabeenyaan wanta jiraate qofaadhaaf wanta hundumaa namni kan raawwatu itti fakkaata. Garuu ibiddi xiqqoon ishee gadi buuteetu mana kan jedhamus makiinaa kan jedhamus wanta jiru hundumaa gubee balleessuu danda'a. Halkan tokkotti jechuudha. Ungaan isa bichaa ta'uu hin taane namicha wajjirraan manni gubatu hin danda'a. Yookiin lafa keessaatii humni tokko ka'uudhaan mana wanta guddaa fakkaatu biyyoo taasisuu danda'a. Innaa kan hundumaa kan eegu waaqayyo kan kennetu mala waan ta'eedhaaf fedha waaqayyoodha jechuudha. Innaa namni immoo fedhii bilisaa wanta qabuudhaaf sanaan wanta gaarii raawwachuun dhuguma lubbuu isaa booriidhaaf akkuma gooftaan keenya dubbate isaaf ta'a. Gooftaan keenya maal jedheera dubbachaa kan turre wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 14-19 yoo dubbisne daana'uun bakka balleessu hattoonnis immoo qotanii hatuu kan danda'an lafarratti galmee keessa walitti hin qabatina. Garuu daana'uun bakka balleessuu hin dandeenye hattoonnis bakka qotanii hatuu hin dandeenye galmee keessan sanatti walitti qabadhaa jechuudhaan kallattii maan kana waa'ee qabeenyaa kan dubbatedha. Qabeenyaadhaan wanta gaarii raawwachuu akka qabnu jechuudha. Kallattii maan kun kan ibsudha. Kanaaf walumaa galatti kiristaanummaa keessatti maal jechuu dandeenya? Qabeenyaa qabaachuun cubbuu miti. Qabeenyaa qabaachuun cubbuu miti. Garuu hafuuraan immoo hiyyeessa ta'uudhaan hafuuraan hiyyeessa ta'aniitu daandii mootummaa waaqayyoo nama galchu sana qabeenyaa kanaan raawwachuudha kan namarraatu eegamu. Egaan baay'ooliin abboonni keenya baay'ee sooressota kanneen ta'an garuu hafuuraan immoo maal ta'an kanneen hiyyooman jechuudha. Isaan kanadha qulqulloota kanneen jedhaman kan akka Abrahaam yoo laalle kan akka Iyyoob yoo laalle kan akka Daawit yoo laalle dhuguma gooftaan keenya kan dubbate kana kanneen raawwatamanidha. Gooftaan keenya maal jedhe hafuuraan hiyyeessa kanneen ta'an eebbifamtootadha. Mootummaa waaqayyoo kan isaanii waan taateef wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kanachuun hafuuraan malee qabeenyaadhaan miti. Qabeenyaan sun akkam yoo qabaatan illee kan waaqayyoodha. Booriin badaa waaqayyo kennee ni fudhatanii kanneen amanan jechuudha. Kan akka Iyyoob waaqayyo kennee isa fudhate waaqayyoof galannaa ta'uudhaan waaqa isaa kan galateeffatu jechuudha. Abrahaam immoo qabeenyaan kan waaqeffachuudhaan keessummaa malee kan hin nyaanne. Daawit immoo dadhaboosetti kan gargaaraa ture qabeenyaa isaan hojiiwwan gaarii raawwachaa kan ture. Isaan kana boqonnaa lammeeffaa jalatti kan baranne ni yaadattu seerota waaqayyoo kan jedhu keeyyataa qajeeltotaa jechuudha. Isaan kun tarreessanii ilaalleerraa dudduuba deebisanii achi jalaatu ilaaluu dandeessu. Walumaa galatti garuu qabeenyaa qabaachuun cubbuu miti. Garuu hafuuraan immoo hiyyeessa ta'uu immoo eenyurraa hin barbaachisa jechuudha. Mootummaa waaqayyoo galuudhaaf yeroo kanadha qabeenya sanaa wanti gaarii kan raawwatamu. Kanaaf kiristaanummaan qabeenyaa qabaachuun dhorku sanaan garuu hojii gaarii raawwachuu akka qabnu immoo cimsiteetu manni kiristaanaa keenya nu barsiisti jechuudha. Barumsa keenya irraas maratti kan dhaabbachiisudha. Kutaan itti aanu hojiidhaaf kiristaanummaa kan jedhuun kan deebinudha kan ta'u. Kan baranne laphee keenya keessaa nuuf haa bulchu firii 30 60 dhibbattiin oomishne dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.